Aya Studio. Sittim la bishaasan qabeenya namaati qabatti namni hojii barbaadu amma jira laalim akka jirtu abbaa qabeenya kam jiru akkam hojii dhaba ayyoo akka taa natta eettata anatta akka gaarii dhooman jedhu hojii dhabdummaan akkam hojii dhabuu baay'ee nama rakkisan ittaani silaan hojjisiisanii hojjaa dhabeesan rakkadhe baay'ee rakkadhe akka ofii qabeenya akkam qabeenyi silaa guute mal qabeenyi gaarii qabeenyi milkiidha iyyummaan badhiidha jedhaa kaakayyuun kiyya yaarii dur baaliwwanni tun immoo maalirra jiraayyuu waa'ee qabeenyaati waa'ee qabeenyaa oqaaste dubbii kaasa miti gire akka jedhu ka dubbiitu kaasa faayidhan isaa malaal asii kaasitii kana kaasiti laal achititti gamoo lamaa susitti mul'atti akka achisummoo atti mul'ata si kaasee amma achitti hunduu kiyya qabii tokkicha akka itti nama tokkodha isa dhiisi kanasi ajaa'iba taa gamoo asiin isa noo argiteerta asiin mul'atu nama na hoo kaate malee akka ta atta arge atti mul'ata innisi kiyya bii tokkichi qabee tokkodha akka isa dhiisi makkeenya waa'ee qabeenya kiyyaa kana namni maal jedha waggaa 10 keessatti hojjeteeti miti qabeenya kana hunda kan fuudhe ateetii kan jedhu maal kiyyatu hattuu fakkaata hin fakkaata isin hattuu fakkaata akkatti hattuu fakkaata isin hattuu fakkaata ati cimaa dhalee daa'imaa ati cimaa achaa amma akka keetii kaatti na hubatu seete namni naaman hin jiru maalu malaammaltummaa jedhanii dubbii gaafa natti fuudhuudhaa deemani ani abbaan kee maalan godhe gowwaa dharee gamna ani abbaan kee gamna asiis gamna anis immoo gamoo sani maqaa intala xiyyaati ayyee gamoo isa madhiisan immoo maqaa kaakayyuu kiyya du'ee ayyoo maqaa nama du'eeti immoo baay'eedha kun immoo maqaa saree kiyyaatiin jira akka sareeni doomii qabeenya godhate isa dhiis anni ormi adureedhanuu qabeenya meeqa qabaati asaree dubba sitti dee wa akka wa to ay amma borsa kiyya dhage natti waan lafa abbaa qabeenya ta'uu barbaade qabeenya hoo barbaade akkuma kaan godhani xiqqoo hojjetteeti baay'ee immoo asumaayis gootee hatteeti hin agarre akka mana kanaa garuu akka ani qabeenya namaa fedhata ani abbaa kiyya gaafa na guddisu qabeenya namaa tuqinnaan jedhee gorsee na guddisu ani dafqa kiyyaa tan bulaa isa dhiis amma hojii barbaachaa dhuftee miti nan barbaada hojjaa naa kennaam nan hojjedha amma mana kanatti hojjechuudhaaf ulaagaalee adda addaa barbaachisa tokko maali hormaata qabda akka mana barumsaa dhufe akkana nan baramu isa dhiis manni isaa ofii maqaan keenya maqaa kiyya moo maqaa kiyya beekallaa maqaa kiyya badoo isa dhiis nanni ergeettan nanni isaa hundumaa sabni kee maal ayi moo sabni kiyya ani oromoo isa dhiisi nanni ergeettan nanni isaa hundumaa nanni isaa laal
Na. Ani. Ina jajabtu. Na. Ka. Si. Oduu laalti. Maalirra jirra? Kana dura eessa eessatti hojjettee beekta? Ayo. Ana dura akka waayee jedhan hojjaaba mana shaayee faa. Isa dhiis. Mana. Anni. Amma fakkeenyaaf namni tokko osoo dhufe. Echa. Isa dhiisi. Baay'atti tolu. Anni. Baay'atti ajajamta. Ayo. Deesa laal. Akka eesi. Maal ajajamu faa jiraata? Isa dhiisi isa dhiisi. Anni. Maqaan xumuraa maalinni? Ofii walii qabdaa? Akka? Silaa gaasheen baadiyyaa jira. Abaayeen immoo ruute. Eechumoo silaa biyyaa baheen. Maal akka baba beeni meeshaa namaan tuq. Inaas. Hojjedha. Ani si malee wabii maal akka ba? Namante? Eega. Horu. Ati nama guddaadhaati. Darbiteerta sirumaa. Hojjaati argate. deemuree nan deema. Taa'ii isa dhiisi. Nan hojjedhe deesaan maal ba? Akka. Wantaan xumurree qabna. Wanta kana. Boona. Beekootu galmee kana gara mana galmeetti galchi. Mana galmeetti akka. Suuta. Seeraan qab. Amma maayini iccitiin hojjettootaatti kiyyeetti hin himne sitti. Maaliifi si jaaladheera akkanumatti ilaali. Maalri? Ani cimaadha. Ati qaxalee daa'imaa. Ayeema. Nan hojjedha kaama deebisan. Gaafa hojjettu hojii kanatti galtu fakkeenyaaf namni tokko dhufee gaafa taa'u akkuma taa'een fiigdeen deemtu. Amma harka walitti hidhawutti cal jettee deebita. Maali? Isi bamokkala? Isa dhiisi. Natu beeka moo si beeka? Sittu beeka ani maatta beeka ani hin beeku. Alaafan jedha kan. Achumaan de. Manguddoo ta'an gaashii toltaa. Gaashii toon jedhaan. Shamarranoo ta'an immoo abaayyee jettaan. Abaayyeen jedhaan. Abuu toon jedhaan immoo. Ati cimaadha. Maalli ani cimaadha. Kan beekan. Hoo dargaggeessa akka keetii ta'e immoo. Dargaggeessa akka kiyyaa ta'e qeerroo jettaan. Qeerroo jettaan. Qeerroo jettaan. Qeerroo jettaan. Samoora nagaa gaafattaa. Maal ajajamu jettaa? Atteet maal ajajamu faa jedhaan. Wanti ajajamu baay'ee ta'e wanta dubbifamu kennitaaf. Waya dubbisan. Nan kennaaf. Kana. Mee fakkeenyaaf amma ana nageessummeessi. Dhaqiitii sarvisii fi carqii minjaala ittiin qulqulleessitu. Fuddi kooti. Akka? Sarvisii immoo maanni kiraa manaatu jira moo akkanaa? Sarvisii mana. Dhiisi bareeddii namana. Sarvisiin ikkoo saayinaadhaam. Saayinaa ittiin keessummeessitu. Laata! Amma itti kenni sarvisii. Maallee dhageetan si keessummeessa fuudhee tokko. Nyaadda. Isaan miti kana. Faayaalee ergatee akkaatti maal kana qulqulleessa? Balitti. Maal balleessa? Ruuteeka. Kaatti? Kun qulqullaa yoomaan qabuudhaan. Fakkeenyaaf amma kun qulqulluu. Kaatti? Amma naa jedha. Akkam jirtu abbaa qabeenyaa maal nyaata? Maal maliiti? Meeyyin. Akkam jirtu abbaa qabeenyaa maal nyaata? Gajjet. Akkaatti? Akkasii miti yaa hojjetti koo. Akkaatti? Maayitii kaa. Akkaatti hoo? Kota eme. Akkaatti? Akkaatti? Yoo taa? Anasii ajajama fakkeenyaaf. Naannamu. Hosii garuu baate booda laal. Maali? Ani tuma boona ani gamta. An barbaadan gabaa yoo midhaan nyaanne taasisa nyaanne na nyaadha. Midhaan nyaadha.
Ano dhaggeeffadhu yakki si ari'u. Maal abbaa qabeenyaa inni jedhin ka. Alaali seera. Amma dhuftaa. Eeroo akkam. Eetaa. Akkam jedhaan. Haa. Tuwaa. Maala jedhama. Akka suute inni tokko. Akka keechanii kan. Laatti. Maala jedhama. Jedhaan. Ani suuma. Midhaan wanna nyaadhu naa kennaa ka. Ani shaayii fajiraan. Kai. Maali kana? Garuu sii gadi sii galee. Ani fakkeenya naan jennaani midhaan nyaanni beekaa. Adeem sii galee. Naa galee. Keessumaa laal. Ariitti sitti. Idaan qabaatee haa hojjaa. Sitti. Akka kiyyaan kun jiru. Akka jirtan yeroo dhagoo akka. Jira jirtu. Jira. Akka. Mee waan nyaatamu jira? Waan nyaatamu guute baatira kana maal jedhamu? Meenuu dubbifamu filme. Waan dubbifamu meenuu kun maali? Adda ani abbaan qabeenyaa jedhanii gaashan jedhanii waan dubbifamu kenniif naa jedhanii meenuu maali? Maali waan dubbifamu? Kana waan dubbifamu? Kana kitaaba kana dubbisa. Waati waan dubbifamu kitaaba kana dubbisa achiin fuudhe waan dubbifamu naan jedha. Abusha. Kun meeyyu kitaaba malee meenuu san dubbifamu miti. Ani moo meenuu ani baafaan meenuu maal? Meenuu gama sana agartee iddoo sana kan ta'amitti. Wayyu? Isaabo? Meenuu naayi? Ani moo akkati tun naga yoomsiti kana hin beekne waan hin beekne fi waan kitaaba hin naani naa kenne taa'is. Abusha. Kuni kitaaba. Nan amma waan dubbisa. Waadii tokko sinaa dhufu? Akkittii si gachi? Nu geessi. Ne walattani? Lakki nu Ne geessi. wala waa akkittii immoo? Eettani haa ta'u kaa. Awwoola walattani jedhee taa'anii. Waan laa jettanii iyyuu ani achitti dinnichaa fi daabboo sadii hin jedheen. Maali kana? Waan balleessanii waan gootan. Abusha. Maala jettanii iyyuu. Waadii tokkicha. Waadii. Elaayu. Abusha. Elaayu. Waadii boqqolloo akkan taasise. Akka dinnichaa nutti hin finne. Afoonitti. Kan foonii. Waadii tokkicha. Waadii. Bagum jiraatte gaa. Fidee Abusha. Anaami. Waadii tokkicha. Harree du'aani dinnichaa jedhanii. Nyaadhaa kaa. Bishaan harkaa fuudhuyi. Laak dhiqanneemi. Dhiqattanii? Ee. Dhiqattaniis. Akka namni biyya naammoo kophaa nyaatayi. Akka Abush. Si gurshuure. maaliin? Abbaan abushuu nan jaalladha. Duuba midhaan nyaata. Kan biraa siifannaa jedhama. Namaa yaadin beeku akka tini mi'aawtu. Baritti! Akka liqimsi! Tuuf! Akkanaa kabbada! Akkam ishee godhu laata kabbada! Tuuf! Mana keetti salphattaa gurbaa! Sitti akkanaa! Akkam ishee godhu laata! Kabbadaa gurbaa isa salphatte kaa manuma keetitti! Akkam ishee... Liqimsitee? Maala maleeka? Titti! Maala maleeka? Tuuf! Liqimsitee? Maafan liqimsi? Atuu qabeenya namaa qabeenya biyya hoggaa saamtuun tufne atuu. Maafatu! Aya Studio. Aya Studio.